Hashama harka fuunee daawwattoota BBM kun oduulee ijoo torbaniiti. Oduulee ijoo torbanii kan isinitti himu an Kadir Nageessooti. Obbo Jawar Muhammad, Obbo Baqqalaa Garbaa, Obbo Dajanee Xaafaa, Obbo Shamsaddiin Xahaa, Obbo Hamzaa Booranaa dabalatee hidhamtoonni siyaasaa Oromoo hangi tokko mana hidhaa irraa bahuun nagaan gara maatiitti dabalamanii jiru. Akkasumas eegdota Jawaar hundaa fi qeerroowwan Jawaariin wajjin hidhaman gaazexeessaa OMN Mallasaa Dirribsaa dabalatee kan hiikaman yoo ta'u, qondaalonni olaanoon ABO kanneen akka Jaalabdii Raggaasaa, Lammii Beenyaa, Koloneel Gammachuu Ayyaanaa ammayyuu hidhaa irraa gad hin lakkifamne. Hawaasni Oromoo biyya keessaa fi alaa hiikamuu qabsaa'ota hayyoota Oromoo kanneen hordofee magaalota Oromiyaa garagaraa keessatti bahanii gammachuu isaanii ibsachaa jiru. Bifuma wal fakkaatuun biyya ollaa Itoophiyaa Keeniyaa keessattis uummanni Oromoo haala adda addaatiin gammachuu isaanii ibsachaa jiraachuun dhagahame. Ayyaanni Qillee hordoftoota amantaa kiristaanaa biratti ayyaana beekamaa yommuu ta'u, torbee kana guutuu Itoophiyaatti sirnoota garagaraatiin kabajamaa ooleera. Ayyaanni dhaloota Yesuus Kiristoos yaadachuuf kabajamu kun sirna mana amantaa bakka waaqeffannaa ta'an dabalataan nyaata, dhugaatii fi taphootni aadaa gosa garagaraas haala ho'aa ta'een geggeeffamaa jira. Waancaan Afrikaa bara 2021 kan sababa Covidtiin darbee ture fi hawwii guddaan eeggamaa ture dilbata kaleessaa amajjii 9 bara 2022 biyya Kaameruunitti eegale. Walmorkii guddicha kubbaa miilaa Afrikaa kanarratti biyyoonni 24 garee yookaan ramaddii jahatti qoodamanii wal falmu. Itoophiyaan garee Waaliyaa waggoota 7 booda waltajjii ispoortii kanarratti hirmaataa jiru. Itoophiyaan garee jalqabaa keessaa qopheessituu wal dorgommichaa kan taate Kaameruun, Burkina Faasoo fi Keep Verde waliin kan ramadamte yoo ta'u, walmorkii kubbaa miilaa kana irratti taphootni ciccimoon Afrikaa kanneen Premier League Ingilizii fi garee biroo keessaa dhufan kan hirmaatan ta'uun beekamee jira. Godina Booranaatti hongeen mudate ji'oota 4 dheerachuu waan danda'uuf gargaarsi looniif godhamu cimee itti fufuu akka qabu bulchaan godina Booranaa Jaarso Boruu hime. Gargaarsa mootummaa fi dhaabbilee birootiin lubbuun namaa baraaramus hanqinni nyaataa loonii fi bishaanii horii irratti mul'achaa jiru sodaa guddaa kan uume ta'us hubachiise. Haleellaa qilleensaa naannoo Tigraay keessatti buufata baqattoota irratti raawwatameen namoonni 56 ajjeemamuu fi namoonni 30 ol ta'e madaa'uun gara hospitaalaatti geessamuun dhagahame. Suuraaleen miidiyaalee hawaasummaa irratti mul'atan haleellaan kun mana barnootaa magaalaa Daddabiit kan naannoo Tigraay irratti raawwatameen booda namoonni yoo wal'aansa argatan agarsiisa. Haleellaa kana ilaalchises odeeffannoon hojjettoota gargaarsaatiin alatti madda walaba ta'e irraa kan hin mirkanoofne yoo ta'u, gama mootummaatiin ammoo haleellaa kana ilaalchise hanga ammaa wanti jedhamee hin jiru. Magaalota Itoophiyaa garagaraa keessatti gatiin oomishaalee bu'uuraa dabaluun lammiilee biyyattii irratti dhiibbaa cimaa uumee jira jedhame. Daballi gatii kanaaf akka sababaatti kan ka'an keessa waraana biyyattii keessatti adeemaa jiru yoo ta'u, gama biroon ammoo rakkoo daldalaa ekspoortii irratti mudates akka sababaatti eeramee jira. Gamtaan Awurooppaa hiikamuu namoota siyaasaa jalqabbii gaarii ta'uu ibse. Namoonni siyaasaa mormituu muraasni hiikamuu fi koomishinii marii biyyaalessaa hundaa'uun waraana kaaba Itoophiyaa dhaabuuf jalqabbii gaariidha jedhe gamtaan Awurooppaa. Kana kan jedhe bakka bu'aa ol aanaa dhimma alaa gamtaa Awurooppaa Joosef Boorileedha. Boorileen gamtaan Awurooppaa furmaanni tokkichii fi waaraa ta'e marii biyyaalessaa walabaa fi hunda galeessa geggeessuudha jedheera. Haa ta'u malee kaaba biyyattiitti haleellaan xiyyaaraa raawwateen lammiileen nagaaduu ibsanii qeeqaniiru. Hojjettoonni deeggarsa namoomaa akka himanitti haleellaa xiyyaaraa gaafa jimaataa raawwateen lammiileen 50 ol Daddabitti lubbuu darbee jira. Erga walakkeessa muddee konkolaataan gargaarsaa fe'an Tigraay hin seenne jechuun deeggarsi namoomaa hin danqamne hatattamaan akka barbaachisu himan. Itoophiyaan akkuma US fi gamtaa Awurooppaa irra deddeebii gidduu seentummaan himatti. Lammiilee Itoophiyaa baay'inaan Oromoota manneen hidhaa Saudi Arabiyaa garagaraa keessatti argaman sarbamiinsi mirga namoomaa hamaan nurra gahaa jira jechuu komatan. Lammiileen kunneen shira imbaasiin Itoophiyaa waggoota 2 dura
mootummaa mormitan jechuun irratti xaxeen adamsamanii hidhatti kan guuraman yoo ta'u manneen hidhaa keessatti dararaan hamaan irra gahuu fi hanga ammaatti qaama isaanii birmatu dhabanii rakkoo cimaa keessa jiraachuu himanii jiru. Oduuleen ija'uuf torbaniif qindeeffanne kana fakkaata. Qophiilee BBM hafan waliin turtii gaarii.